Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa qabbachaa. Kun YouTube channel keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Akkuma baratame har'as viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkamitti dugda duuba viidiyoo tokko jijjiiruu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa dugda duuba viidiyoo tokko jijjiiruu ni danda'ama. Karaa salphaa ta'ee fi steeppii salphaa ta'een akkamitti jijjiiruu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Dugda duuba keessan isa magariisa ta'e yookaan green ta'e jechuudha akkamitti irraa remove gochuu akka dandeessan. Dugda duuba keessan viidiyoo keessanii irratti suuraan argamu yookaan wanta argamu green isa ta'e jechuudha. Halluu magariisa isa ta'e karaa salphaa ta'een akkamitti remove irraa gochuu akka dandeessanidha. Viidiyoon kun paartii lama qaba. Paartii lammaffaa keessatti immoo viidiyoo bakka fokkataa ta'es bakka adda addaati jechuudha. Bakka kamittiyyuu viidiyoo tokko yookaan of waraabdan yookaan nama waraabdan ta'e viidiyoo sanarraa bakka fokkataa san background isaa remove gochuu akkamitti akka dandeessanidha. Steeppii lamaanuu kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaatti isinitti agarsiisa. Dugda duuba viidiyoo keessanii halluu magariisa ta'e yoo kan qabaattan ta'e yookaan wanta akkasiitii dugda duuba viidiyoo keessanii akkuma iskiriin irratti argartan amma viidiyoo kanarratti kan jiru dugda duuba isaa halluu magariisaadha. So isa kana akkamitti remove irraa gochuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaaf carqii gurguddaa ta'e yookaan maggaarayyaa waan akkasiisanitti halluu magariisa kana qabu kanatti fayyadamuu dandeessanii dugda duuba keessan qalama adda addaa illee dibuu ni danda'ama. So bakka akkasiisan irratti viidiyoowwan waraabdan tokko akkamitti irraa remove gochuu akka dandeessanidha. Kutaa tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu. Kutaa itti aanu keessatti immoo viidiyoo bakka kamittiyyuu bakka fokkataa ta'uu danda'a, magariisa ta'uu danda'a, gurraacha ta'uu danda'a, bakka barbaadan tokko irratti backgroundiin isaa sun yoo isin jibbisiise karaa salphaa ta'ee fi steeppii salphaa isaa ta'een magariisa isin barbaachisu jechuudha. Achirratti akkamitti irraa remove gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa kutaa lammaffaa keessatti. Kutaa tokkoffaa fi kutaa jalqabaa kana keessatti garuu halluu magariisa dugda duuba keessanitti argamu yookaan viidiyoo keessan dugda duubatti argamu akkamitti irraa balleessuu akka dandeessan yookaan remove irraa gochuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. So warroonni yeroo baay'ee gaafii kana na gaafattan akkamitti viidiyoo kan koo irraa dugda duuba isaa remove gochuu danda'a yookaan viidiyoo kan koo irraa background isaa remove gochuu danda'a warroonni naan jettaniif gaafii keessan deebii ni argata. Viidiyoowwan kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa kana keessatti. Kutaa lammaffaa irrattis walitti deemina kutaa jalqabaa kana keessatti halluu magariisa ta'e dugda duuba keessan kan jiru jechuudha. Akkamitti irraa remove gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti daawwachuun dagatinaadha. Warroonni TikTok fi Facebook irratti na daawwattan hundi keessaniyyuu guutuu viidiyoo kanaa kan argatan chaanala kan koo Soofuma Raappii irratti. Chaanala kan koo Soofuma Raappii immoo argachuudhaaf YouTube irratti seentanii Soofuma Raappii ittiin sarchi gootan akkuma amma iskiriin irratti isiniif barreesse kana irratti Soofuma Raappii ittiin sarchi gootanii ergasii jalqaba irratti isiniif dhufu kana kilik gochuudhaan gara YouTube kan kootti seentanii ergasii keessa erga seentanii booda viidiyoo kana jalqaba irratti ni argattu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo gara barnoota keenyatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii keenyaatti dhuftan anaa dhufu bagga nagaan dhuftan isin jecha warroonni YouTube chaanalii keenyaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Maatiiwwan chaanalichaa like share gochuun dagatanaadha. Warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan like share gochuun dagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti aappii tokkotti fayyadamtanii akkamitti backgroundii viidiyoo keessanii irraa remove gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa backgroundii viidiyoo keessanii irratti kan fayyadamtan akkuma asirratti argartan carqii adda addaa yookaan maggaaraja adda addaatti fayyadamuu dandeessanii halluu kana kan qabu jechuudha. Iskiriin irratti isinitti agarsiisaa isa jiru kana jechuudha. Egaa viidiyoo bifa kanaan halluu magariisa dugda duuba viidiyoo keessaniitti kan argamu akkamitti irraa remove gootanii backgroundii biraatiin bakka buufachuudhaan viidiyoo miidhagaa ta'e akkamitti hojjechuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa kana hojjechuudhaaf aappii KineMaster isin barbaachisa. KineMaster kanaan dura waa'ee KineMaster viidiyoo editingii akkamitti viidiyoo edit gochuu akka dandeessan viidiyoowwan baay'ee isiniif hojjedhee jira. Chaanala kan koo kan Soofuma Raappii keessa seentanii salphumatti viidiyoo editingii gochuu akkamitti akka dandeessan viidiyoo bal'aa baay'ee ta'e isiniif hojjedhee jira waan ta'eef isa ilaaluu ni dandeessu. Garuu har'a kaayyoon an dhufeef backgroundii viidiyoo keessanii irratti kan argamu halluu magariisa kan ta'e akkamitti irraa remove gochuu akka dandeessanidha. Iskiriin irratti isinitti agarsiisee jira. Halluu bifa kanaan jiru kan dugda duuba viidiyoo keessanitti argamu akkamitti karaa salphaa ta'een remove irraa gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba KineMaster bilbila keessan irraa qabaachuu qabdanii aappii KineMaster jedhamu. Aappii kana dhumarratti eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa aappii KineMaster keessanii seentu ergasii immoo akkuma asirratti argartan create any hook jedhu kana kilik gootanii itti aansuudhaan asirratti accept ratio ni filattanii asirratti kan YouTube dhaaf ta'u 16 ratio 9 kanaadha. YouTube short video dhaaf kan ta'u immoo 9 ratio 16 jira. Egaa kanneen keessaa ni filattanii ani yeroo baay'ee accept ratio nan itti fayyadamu YouTube dhaaf waan ta'eef 16 ratio 9 isa jiru kana erga filadhee booda asirratti next jettan.
Egaa gara kanatti isin fudhata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Amma immoo backgroundiin isin itti fayyadamuu barbaadan yookaan kan viidiyoo keessan irratti itti fayyadamuu dandeessan barbaadan ni filattan. Kana jechuun asirratti image ka jedhu kanarra dhufuudhaan kan appiin kun isiniif qopheesse backgroundiidhaaf kan ta'an baay'een jiranii isaan kana halluuwwan kanneen keessaa kan barbaadan filachuu dandeessan. Akkanumallee isin kan qopheessitan yoo qabaattan immoo gaalaarii keessanirra seentanii isa qopheessitan isa bilbila keessanirraa qabdan fudhachuu ni dandeessanii. Ani lama qopheessee isinitti agarsiisa. Tokkoffaa background bareedaa tokko kan qopheesse qaba. Lammaffaa immoo background irratti kan itti fayyadamu viidiyoo miidhagaa ta'e kan copyright irraa free ta'e lamaan tokko fudhadhee isinitti agarsiisa. Egaa bifa kanaan erga filattanii booda dhaggeeffattoota kan koo background irratti kan isiniif ta'u erga filattanii booda asirra dhuftanii mallattoo X kana ni tuqxanii. Egaa akkuma asirratti argartan tokkoffaa suuratti fayyadamee akkuma asirratti argartan background irratti naaf miidhagaadha bareeda jedhee kan qopheeffadhe isa kanadha. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisuudhaaf barbaade duuba video amma background irra jijjiirtanii kana videos itti fayyadamuu ni dandeessanii video akkanatti copyright irraa free ta'e kan dhuunfaa keessanis ta'uu danda'a kan free ta'an akkamitti buufachuu akka dandeessan kanaan dura video jedheera waan ta'eef video akkasii background irratti fayyadamuu dandeessanii. Egaa haala kanaan qopheessee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa bifa kanaan isin background irratti kan qopheessitan akkuma screen irratti argartan bifa kanaan miidhagaa kan ta'e kan background video keessanii kan amma jijjiiruudhaaf deemtan kana irra godhachuu barbaadan haala kanaan ni qopheessitanii. Videos yoo ta'e bifa kanaan video miidhagaa ta'e kan barbaadan kan fedha keessanii ni qopheessitan jechuudha. Ergasii immoo asirratti dhuftanii laayir ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo asirratti miidiyaa ka jedhu jira asirratti miidiyaa ka jedhu kilik gootanii. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo keessan kan halluu magariisa dugda duuba irratti argamu carqii adda addaatti fayyadamuu dandeessanii halluu magariisa kan qaban maggaaraja adda addaa kan halluu magariisa qaban itti fayyadamuu dandeessanii. So bifuma screen irratti isinitti agarsiise kanaan akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisee jira. So amma viidiyoo san nan filadha. Egaa akkuma asirratti argartan viidiyoo filadhee jira dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoon isa kanaadha jechuudha. Dugda duuba irratti kan argamu argaa jirtanii halluu magariisa ta'e kanaadha. Carqii adda addaatti fayyadamuu dandeessanii maggaaraja adda addaa halluu akkanaa qabu itti fayyadamuu dandeessanii. Bifa kanaan viidiyoo qopheessitanidha kan haala kanaan bifa salphaa ta'een background kanarraa remove gochuu kan dandeessan. So isa kana dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana akkanatti qabee nan harkisa jechuudha. Guutuu akka ta'u akkana qabee nan harkisa. Bifa kanaan jechuudha. Haala kanaan ni gootan. Argaa jirtan qixxeerra ni gootanii bifa miidhagaa ta'een haala kanaan akkanatti olii gad sirreessuudhaaf bitaa mirgatti gubbaadhaaf jalatti sirreessuudhaan haala kanaan naannoo kana irra ni gootanii. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo amma kan nu barbaachisu maalidha? Background viidiyoo kana remove gochuudha jechuudha. Viidiyichi isa kanaadha akkuma asirratti argartan amma remove gochuudhaaf asirratti jalqaba viidiyoo kanarratti jechuudha. Viidiyoo irratti qaqqabdan bakka kana bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kana bakka kanarratti viidiyoo kan amma kanarratti qaqqabdanii. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kanarratti erga qaqqabdanii booda sitingiiwwan akkanatti isinii dhufan kana keessa asirratti kiroomaa kii ka jettu jirti. Kiroomaa kii ishee jettu kana kilik gootan. Ergasii immoo asirratti dhaggeeffattoota kan koo on kan taatu jirti asirratti enable ishee jettu kana on gootan. Egaa bifa miidhagaa ta'een haala kanaan irraa remove naaf godhee jira. Asirratti sirriitti remove irra ta'uu ni ilaaltanii viidiyoo kana mee fakkeenyaaf haa ilaallu. Wanti tokko wanti irratti hafeen jiru baay'ee tokko miidhagaadha. Isa viidiyoo duuba godhadhee illee ilaalaadha dhaggeeffattoota kan koo. Baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo asirratti isa kana dheeressuu ni dandeessanii isa suuraa ta'e kana akkanatti dheeressuu ni dandeessanii jechuudha. Akkanatti dabaluu dandeessanii akkanatti sirriitti dabaluu dandeessanii. So isin bakka barbaadan irra godhachuu ni dandeessanii. Amma wanti isin barbaachisu maalidha? Viidiyoo kana irratti dugda duuba irratti wanti hafe wanta fokkataa ta'e yoo jiraate yoo sirriitti irraa baduu isiniif irraa baduu baate maal gootanii viidiyoo kana irra qaqqabdanii ergasii immoo ammas dhuftanii kiroomaa kii ka jedhu jira. Kiroomaa kii ka jedhu kana keessa seentanii asirratti kanneen lamaan qabuudhaan adjust gootan. Isa kanaa fi isa mallattoon suuraa namaa irratti argamu kanaa fi akkanatti itti dabaluudhaan akkanatti haala kanaan adjust gochuu ni dandeessan jechuudha. Akkanaan naannoo kanarra akkanatti sirriitti adjust gochuu ni dandeessanii. Isa dakanaa kanas haala kanaan bifa kanaan adjust gochuu ni dandeessan jechuudha. Bakka miidhagaa ta'ee haala kanaan erga guutanii booda dhaggeeffattoota kan koo sirriitti wantoota kanneen suuta jettanii adjust gochuudhaan erga isinirraa bade dugda duuba irratti wanti hafee yoo kan jiraanne ta'e ergasii right mallattoo right asirratti argamti right gootan. Mee amma immoo viidiyoo kana akkamitti irraa akka remove irraa goonee fi viidiyoo akkamii akka arganne haa ilaallu. Amma immoo kan viidiyoo dugda duuba goonee haa ilaallu. Namoonni baay'een akkamitti viidiyoo dugda duuba viidiyoo yaatatti fayyadamu warroonni jettan akkanatti fayyadamuu dandeessanii bifa kanaan jechuudha. Kun amma viidiyoodha kan sochoodha akka barbaadanitti viidiyoo akkanaatis itti fayyadamuu dandeessanii background keessan irratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo.
Egaa haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan wanta barbaadan haala kanaan adjust gochuu ni dandeessanii. Wanti guddaan asirratti isin beekuu qabdan asirra dhuftanii viidiyoo kanarra qaqqabuudhaan wantoota adda addaa adjust gochuu ni dandeessanii. Kanaan dura settingiiwwan kanneen kan wal qabate adjust akkamitti gochuu akka dandeessanii isin agarsiiseera. Akkanumallee viidiyoo kana yookaan viidiyoo keessan kana miidhagsuu barbaadan viidiyoo kanarra qaqqabdanii ergasii immoo sirriitti miidhagsuu dandeessanii. Asirratti settingiiwwan argaman kanneen keessaa asirratti color filter kan jettu kana tuquudhaan filteroota adda addaatu asirratti argama. Haala kanaan isaan kanneen miidhagsuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf koolli kan jedhu kana yeroo baay'ee itti fayyadama. Isarra goruudhaan isa jalqaba kanarra yoo guutan duwwaa tokko kan jedhu haala kanaan isa kanaan bifa kanaan adjust gochuu ni dandeessan. Haala kanaan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan adjust gochuu ni dandeessanii. Baay'eetu jira asirratti kanneen keessaa akka barbaadan filachuu ni dandeessanii. Gara gurraachaattis jijjiiruu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf moonoo kan jedhu kana gurraachaadha. Gara gurraachaatti viidiyoo keessan jijjiiruu barbaadan bifa kanaan jechuudha. Haala kanaan argaa jirtan jedhee yaada bifa gurraachatti jijjiiruu dandeessanii. As keessa dhuftanii isin kan barbaadanitti jechuudha. Kan barbaadanitti fayyadamtanii adjust gochuu ni dandeessanii. So ani kan itti fayyadamu koolli kan jedhu kana yeroo baay'ee adjust gochuudhaaf so isa kanarratti yoo godhadhe baay'ee miidhagaadha. Haala kanaan adjust gochuu ni dandeessan. Karaan tokkoffaan adjust ittiin gootan yookaan miidhagina viidiyoo keessanii haala bifa miidhagaa ta'een kan ittiin sirreessitan haalli tokko kanaadha. Karaa lamaffaa ammas viidiyoo mara qaqqabuudhaan akkana dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo adjustment kan jettu jirti. Ishee kanarrallee asirra dhufuudhaan brightness ni kennuudhaan haala kanaan akkanatti kennuudhaan wantoota kanneen contrastii kennuudhaan viidiyoo miidhagaa ta'e haala kanaan uumuu ni dandeessanii. Isu ta'ettanii akkanatti tuttuqaatiin sirriitti sirreessaa hunda isaa viidiyoo miidhagaa ta'e argachuu ni dandeessa jechuudha. Asirratti brightness kun ifa kennuudhaaf kan isin tajaajiludha. Isa kanattis fayyadamuu ni dandeessanii. Akkanumallee contrastiitti fayyadamuu ni dandeessanii. Haala kanaan bifa kanaan dabzezeedha garana yoo fiddan baay'ee miidhagaa argartanii viidiyoon keessan miidhagaa akka ta'u jechuudha. Wantoota kanneen baay'ee isaaniitu jira itti fayyadamuudhaan viidiyoo miidhagaa ta'e tokko ni uumtanii ergasii immoo viidiyoo keessan miidhagaa ta'uu isaa erga hubattanii booda raayit gootan jechuudha. Egaa viidiyoon amma uumame ilaalaadha. Baay'ee tokko miidhagaadha jechuudha. Haala kanaan miidhagsuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa wantoota tokko settingiiwwan kanneen kanaan dura akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan guutuu isaa isin barsiisee jira. Viidiyoo sanneen guutuu isaa as description jala isiniif kaaya viidiyoowwan sanneen ilaaluudhaan viidiyoo kamiyyuu haala edit ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisee jira kanaan dura. So tokko isinitti agarsiisuudhaaf sagalee itti dabaluu yoo barbaadan asirratti mallattoon volume jirti. Ishee kana tuquudhaan sagalee itti dabaluu dandeessan. Asirratti adjust gochuu dandeessan sagalee keessan dhaggeeffataatiin. So haala kanaan jechuudha. Yoo geessitan immoo raayit gootanii. Inni biraa ammas dhaggeeffattoota kan koo asirratti kan isinitti agarsiisuu barbaadu maalidha? Sagalee viidiyoo keessanii miidhagsu quality isaa asirratti argatanii quality viidiyoo keessanii kanneen keessaa kan barbaadan filachuudhaan haala barbaadaniin sagalee isaa sirriitti akka miidhagu gochuu ni dandeessanii. Yeroo baay'ee kan itti fayyadamu baas reducer kan jedhu kanatti fayyadama. Yeroo baay'ee jechuudha isa kanatti fayyadama. So isinis isa kana filachuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii ergasii immoo raayit gootan jechuudha. Inni biraa ammas dhaggeeffattoota kan koo wanti isinitti agarsiisuu barbaadu reverb kan jedhu jira. Asirratti baay'ee tokko asirratti dhaggeeffattoota kan koo sagaleen argattan baay'ee tokko cimaadha. Kan istiidiyoo fakkaata istiidiyoo isa jedhu kana yoo itti fayyadamtan istiidiyoo keessatti waan hojjetan fakkaata viidiyoon keessan jechuudha sagaleen isaa. So kanneen keessaallee kan barbaadan filattanii adjust erga gootanii booda asirratti raayit gootanii so kanneen kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Wanti tokko wanti irraa hambiseen qabu kanaan dura viidiyoo san guutuu isaa as description jala isiniif kaachirraa hubachuu ni dandeessanii. Walumaa galatti viidiyoon har'a isinitti agarsiisuu barbaade akkamitti backgroundii viidiyoo keessanii irraa balleessuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. So erga geessatanii booda immoo export gochuudhaaf gara gaalaarii keessaniitti as mallattoo kana tuquudhaan export gochuu dandeessanii. Asirratti yeroo baay'ee warroonni YouTube fayyadamtan asirratti resolution isinitti fayyadamuu qabdan 720 yookaan 1080 ta'uu danda'a. Asirratti immoo 30 yookaan 25 yoo fayyadamtan miidhagaadha. So isa kana low kan jedhu kana immoo low irra godhinaadha. Sababni isaas miidhagina yookaan quality'n viidiyoo keessanii gabbu'aa so gara height fidaadha haala kanaan jechuudha. Sababni isaas quality'n viidiyoo keessanii gabbu'aa waan deemuuf jechuudha. Asirratti amma fakkeenyaaf isa kana yoo xiqqeessaa deemtan asirratti about kan jedhu meegabaayitni isaa xiqqaataa deema. Dabalaas xiqqaataa deema. So kana jechuun quality'n isaa dabaluu fi xiqqeessuu jechuudha. Haala kanaan erga gootanii booda save gootanii gara gaalaarii keessanitti isiniif bu'a jechuudha. Aappii KineMaster argachuudhaaf as dhuftanii Telegram irra ni seentu. Ergasii bakka search baarii Telegram kanarratti liinkii chaanaala Telegram kan kootiin barreessitanii aateettanii soofumar app jettanii barreessitan. Bifa ammaan isin barreesse kanaan soofumar app jettanii erga barreessitanii booda jalqaba irratti isinii dhufa soofumar media isa jedhu kanaadha. Isa jalqabaatti fayyadamtanii isa jalqabaa soofumar media jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii yeroo jalqabaatiif gara
channel kan kootti yoo kan dhuftan ta'e join gochuudhaan keessa seenuun dagatinaan as dhumarra isiniif kaa'ee jechuudha. Aappii Keen Master kan asirra dhuftanii buufachuu ni dandeessanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bakka kana tuquudhaan hanga 100tti lakka'ee hanga fixuu ni eegdanii ergasii immoo asirra tuquudhaan install gochuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoota kan koo kanarraa asumarra xumuree jira. Barnoota gaarii akka irraa argattan abdiin qaba. Video kana guutuu video kana kan Keen Masteridhaan yookaan video editingidhaan wal qabatee barnoota yoo kan barbaadan ta'e as description jala isiniif kaa'ee jira. Video hundayyuu ilaaluudhaan akkamitti video tokko edit gochuu akka dandeessan kanaan dura isin barsiisee ture. Har'a garuu kan isinitti agarsiisuudhaaf yaade akkamitti video keessan irraa background halluu magariisa ta'e irraa balleessuu akka dandeessan qofaadha. Video kan koo kanarraa asumarra xumuree jira. Warroonni hanga ammaatti YouTube channel keenya subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee maatiiwwan channel like share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.